Bankin Kenya Bankin Ramis hundeeffama irra kan jiru baankii shari'aa islaamaa irratti hundaa'e seera biyya tanaa irratti hundaa'uudhaan hayyama fudhatee gara jaarmayaa waan hundeeffamaa deemaa kan jirudha. Baankiin Ramis erga hundooyitee waggaa lammaffaa mataa isii irratti guutuu mataa isaa irratti kaayyoo kaapitaala waan silaa baankii biyyaalessaa isarraa barbaadu guuttattee ammaan tana gara hojiitti seenuudhaaf dhumarra waan isirraa barbaachisu godhaa jirti. Hundi keessanuu baga gammaddan baga gammanneen isinin jaa. Baankiin Ramis kaayyoon isaa inni guddoon hawaasa keenya bal'aa daldala halaal irratti hirmaachisuudhaaf baankii kaayyeeffatee lafaa ka'e. Kaapitaala isarraa barbaachise eega guuttatee booda waan dokumentii waan isarraa barbaachisu guuttatee qopheeffatee baankii biyyaalessaatti gabaasa galchuudhaaf guyyaa lakkaawwachaa jira. Torbee dhufu kana keessa guutumatti gabaasa ni godha. Akkuma namoota agartan kana hojjetaa baay'ee qaxarree hojii kana ganama galgalaan hojjechaa jiran halkan guyyaa dhamaanii hojjechaa jirra. Kanaaf dokumentiilee kana qulqulleessuudhaaf baankiin keenya ciminaan ogeeyyiilee jajjaboo akka agartanii kanaan ijoollee babbareedu tanaan hojii cimaa kan ragaa keessan qulqulleessuudha kan hawaasa keenya boonsu ka baankii keenya kan ammoo sadarkaa tokkoof duratti achi ceesisu ganama galgala bakka takkatti gatteenyee hojjechaa kan jirru taha. Khota ya dargaggoota hojjedhaa hojii si fakkaata dhaloota dhufuuf abbaa taarikaatti taataa. Khota ya dargaggoota hojjedhaa hojii si fakkaata dhaloota dhufuuf abbaa taarikaatti taataa. Hawaasa keenya kan godinaalee adda addaa aanaalee adda addaa biyyoota adda addaa keessa jirtan baankii Ramis keessa kan hirmaattaniif kan yaada qabdanis baga gammaddan baga guyyaa irraan tanaa kanaan rabbi isin ga'een isiniin jaa. Wanni nu gale yoo jiraate yaa uummata keenya namni hamilee yoo qabaate niin hojjedha jee yoo lafaa ka'e rabbi waan inni niin hojjedha jee irratti akka isa gargaaruun nu gale dur. Wanni guddaan uummata keenya ni gammachiisa jennee yaannu keessaafuu warri sheerii baankii Ramis bitattanii jirtan abbaa baankii taatanii jirtan. Bankii Ramis, bankii Khaysan, bankii Ramis, bankii Khaysan. Dameelee bakka itti qabnu Dirree Dhawaa, Finfinnee, Adaamaa, Ciroo, Harar, Shaashamannee, Roobe, Baalee Roobe, Jimma, Mattuu iddoolee kanaa fi kabiroota irrattis bakka bu'oonni keenya jiranitti dhihaatanii faayilii maallaqa waan baakkinne xannamuutu akka faayilii bansiifattanii ragaan keessan guutamee naashinaal baankitti akka dabru akka nu gootan ergaa isinii dabruu barbaada. Ani maqaan kiyya Waziir Muhammad Nuur Ahmad naan jedhanii godina Jimmaa akka Jimmaa fi naannawa Jimmaa irratti baankii Ramis irraa bakka bu'uudhaanii sheerii fi aksiyoona hanga yoonaatti gurguraa turre. Kan alarraas kan biyya keessaas akkasumatti keessummeessaa turre jechuudha. Har'a garuu kunoo waajjira muummee baankii Ramisitti argamna. Faayilli walitti qaqqabamuu sisirreeffamuu jalqabeera gara naashinaal baankiitti ergamuudhaaf jechuudha. Guyyaan haftee guyyaa muraasa hafte kana keessatti warri sheerii yookiin hundeessaa ta'uu barbaaddanu akkasuma warri immoo aksiyoona bitachuu barbaaddanu akkuma humna keessaniitiin guyyattii hafte kana keessatti fayyadamtanii guyyaa 3-4 osoo hin taane yookiin torbee tokko osoo hin taane guyyuma gabaabduudha. Guyyaa gabaabduu kana keessatti qarshiis galchitanii silippis fiddanii foormii illee guuchisiifattanii baankii Ramis damee Jimmaa magaalaa Jimmaa jechuudha naannoo buufata taaksii taraa Qocii jedhamutti argama. Egaa warri amma dura bittanii ofirkaa waraqaa silippii qabdanus geessitanii achitti foormii guuchisiifattanii fudhattu.
warri kaanillee warri haaraan bittanillee akkuma kanatti qarshii galchitaniiti inshallah agreementii sana fudhattanii jechuudha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtani hordoftoota keenya dhaggeeffattoota warra sagalee kana dhagaa jirtani. Ani maqaan kiyyaa Kadir Abdii jedhama. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee irratti bakka bu'aa baankii Raammisii. Yeroo ammaa kana gurgurtaa aksiyoona baankii Raammis gurgurree gara xumuraatitti deemnee faayilaa warra maamiloota keenyaa qabannee gara baankii Raammis waajjira muummeetti dhufnee jirra. Warroonni aksiyoona nurraa bitattan baankiin kun akka dhaabbatuu fi gumaacha gootan kayaadaanis nu gargaartan kan namoota bitachiiftanis warri hedduun wajjin tattaaffii gootan baay'ee galatoomaa jechuu barbaada. Yeroo ammaa guyyaa kamisaa irraa kaafnee gara baankii waajjira muummeetti dhufnee faayila keessan qulqulleessutti ka jirru. Formaatileen yookiin wanni hin guutamin tokko tokko kan nurraa hanqatetu jira. Wanni nurraa hanqate maali? Gariin namaa kan foormii kana hin guchisiifatintu jira. Kan islipii qabatee taa'u jechuudha. Gariin namaa kan lakkoofsa mobaayilaa hin hojjenne nutti kennetu jira. Kanaaf warri mobaayilaa gaafa duraa hojjetu nutti kennitanii irra deebinee yeroo informaationa garaagaraa barbaannu waan hojjetaa hin jirree fi bakka jirtanurraa biiroo isinitti dhiyaatu yookiin waajjira isinitti dhiyaatu godinaalee hunda keessatti bakka bu'aa baankii Raammis ta'ee kan hojjechuutti jiru yeroo kanatti dhihaattanii informaationa barbaachisaa ta'e sana akka kennitanuu warri bitattanii mana teessanis galmaa'eera jettanii hin taa'ina hanga agreementii yookiin waliigaltee foormii isinii kennamutu jira hanga sana fudhattanutti jechuudha. Faayilli akkaataan itti qulqulleessaa jirru maqaa keessan guutuu naannoo keessanii fi teessoo keessan guutuu bilbila qabaachuu akkasuma waraqaa eenyummaa keessan ka haaromfame qabaachuu waraqaa baankii ittiin galchitan akkaawuntii sirrii irratti galuu kana qulqulleessinee asumaan warroonni waraqaan eenyummaa yookaan faayilli keessan dogoggora qabu guyyaa lamaan kanatti akka sirreeffattan isinii dhaamuu barbaada. Dabalataanis dhumarratti warri haftan warri hanga ammaatti hin galmaa'in ammallee hulaa isinii gadi hin qabnu jechuu fi hulaa banaa isinii dhiifnee jira guyyaa muraasaaf jechuudha. Hulaa banaa isinii dhiifnee jiru tan isin hin dabrin ammallee hulaa banaa isinii dhiifne hanga faayilota kana dalaynee wal qixxeessinu maal goonaa uummata keenyatti hulaa cufa haa galmaawani jennee haa abbaa baankii taane jennee galmaawa itti seenaa baankiilee sagal gubbatti biyya hunda keessatti biyya teenya keessatti baankiilee sagal irra gurguramaa jira itti dhiyaadha ammallee bitadha hanguma waa wayyaa bitatte takkammas waa wayyaa argachuu dandeessa. Kanaaf baga gammaddaniin isiniin jechuu barbaada. Hayyamu qofa fudhannee dalagaa eegaluudha biraanchiilee magaalaa hundatti shaagoonee isinii banuudha isinillee diinagdee teessan kaayyattanii isinii dalagaa fudhattanii itti dalagachaa baankii teessan baankii tana naa dhaabeteettaniin anis biyya tana keessatti ashaaraanan qabu teessin jettan isinitti as futtuq jechuudhaaf guyyaalee muraasaa ta'afa baay'ee ulfaadhaa galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni hanga ammaatitti waadaa seentanii mallaqa hin kafalin akkasuma ka osoo bitachuuf yaaddan haga ammaatti hin bitatin osoo karri kun hin cufamin carraa kanatti fayyadamtanii guyyaa lamaan kana keessatti guyyaa lamaa fi sadiin hafi kana keessatti akka aksiyoona bitattan isinii dhaamuu barbaada. Galatoomaa ulfaadha. Egaa guyyaa akka har'aatiin rabbiin nu ga'e irra deebi'ee alhamdulillahi rabbil aalamiin jechuun barbaada. Maaliif baankiin kun baankii dhala irraa bilisaati ummata keenyaa fi dinagdee keessatti hirmaannaan inni gochuu qabu hirmaannaa olaanaa ta'uu qaba. Kanaafuu diiniin illee duniyaa halaala duniyaa bareedaa barbaada. Gama hundaanuu irratti hirmaanne hiree biyya kana guddisuu ceesisuu keessatti illee nutis ga'ee guddaa waan qabnuufi gara hundaan irratti hirmaachuu nu barbaachisa jechuudha. Kanaafuu keessattuu warri abbootii qabeenyaa taatanillee qabeenya keessan kanaani baankii dhala irraa bilisa ta'e kana keessatti hirmaattanii gadi dhaabuu keessatti hiree argachuu qabdanuu argattanii akkasuma warri immoo hundeessuudhaa fi humna ittiin qabne akkuma humnaatiin kaa'ame hanguma humna keessaniitiin irratti hirmaachuu barbaachisa jechuudha. Kanaaf gama hundaanuu bifuma kanaani kan walii dabarsinu taana. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
Gamanumaanii wanni inni ibsuu barbaadu baankiin keenya sadarkaa amma inni irra jiru. Amma aksiyoona gurgurtaa xumura irraan gahe maallaqa hanga walitti qabu barbaachisu walitti qabee xumurate amma sadarkaan irra jirru sadarkaa dokumentii ragaalee abbootii aksiyoona baankichaa bitatan qulqulleessuudhaatii fi sirreessuudhaa keessa jirra. Amma dokumentii qulqulleessinee karaa baankii biyyaalessaa naashinaal baankitti maqaa warra aksiyoona bitatee abbootii aksiyoonaa guutuutti dabarsinee achi booda yoo rabbii keenyaan taate yeroo gabaabaa keessatti baankii kana hundeessuudhaaf yaa'ii waliigalaa yeroo gabaabduu keessatti kan yaamnu tahaa jechuudha. Yaa'ii sana irratti hirmaachuudhaaf namoota miidiyaalee ergaatti dabarsuun hunda fi sooshaal miidiyaa keenya hundaa'u hordoftanii akka ergaa fudhattan gamanaan ergaa isinii dabarsuu barbaada. Wanni amma isiniin jiru baga gammaddan baga gammanne baankii hundeeffattan baankii halaal warrarraa milkaa'u baankii tanarraa milkaa'ee guddatee diinagdeedhaan badhaadhu yookaan immoo diinagdeedhaan guddatu rabbi isinaa godhuun isiniin jaa galatooma. Bankii Raamis, bankii Keeysan, bankii Raamis, bankii Keeysan. Tajaajila hawaasaaf isaan of buure, misooma hawaasaaf isaan kidire. Raamis bankii hawaasaa kottaa hunda jabeessa. Raamis bankii hawaasaa waan hunda jabeessa. Hayyoota jajjaboon isaa gad dhaabbatee rakkina ummataa dursee kan hubatee dheeraadha galmisaa isiin utumnaanii Raamis baankii keenya dhaabbanna wajjinii kayyoo keenya tuubee misoomatti nu bobbaasa. Baankii Raamis diinagdeen ijaaree galma keenyatti nu geessa. Baankii Raamis bu'uura shari'aan kan hojjetu hawaasa isaa. Baankii Raamis.